wanti abbootii gadaa karrayyuu irratti godhame silumaa waan tarsimoo isaanii keessa jiru. Silumaa waan karoorfatanii deemanidha. Malee har'uma kaanii har'a waan godhame miti jechaadha. Ilmi dureessaa Dinquu Dayyaasaa maatii abbootii gadaa gargaaruudhaaf qarshii miliyoona 2 ol arjoome. Hamman danda'e bira nan dhaabadha. Namoota 15 maatii namoota 15 sanaaf 100,000 miliyoona 1.5 akka galuuf godhee jira. Dabalataan immoo abbootiin gadaa kan araddaa sanaa ayyaantuun gaafa jennu warri amma jiran jechuu kooti. Abbaa Duulaa duraanii isaanis yeroo socho'anitti gadaa kana ijaaraa akka deemaniif 700,000 isaanii irratti dabalee ergee jira. 800,000 sorry. Kanaaf walumaa galatti miliyoona 2.3 haga ga'utti bajeta hankiyya irraa ramadee gadaan achi jiru ijaaramuu qaba. Yeroo ammaa University of West Londonitti PhD isaa barachaa kan jiru Naafiyaa Dinquu Dayyaasaa handhuura abbaa koorraa qadhaabadheen yeroo ammaa biyya keessaa fi alatti hojii biizinesii ofii koo sochoosaan jira kan jedhu waan abbaan koo saba isaaf ta'aa ture argaan guddadhe waan ta'eef waa'een saba koo anas naquuqa. Hojii garaagaraa hojjechaan ture, hojii sabaaf fayyadu, hojii tola ooltummaa dhaabbata Living Oak jedhamullee dhaabee qollee gadaa Oromoo deeggaraan ture. Duruu abbootii gadaa Laggasaa irraa jalqabee abbaa gadaa Bayyanaa, abbaa gadaa Goobanaa jalatti ni guddadhe. Isaan irraa baraan ture, sirna gadaa waraabbachaan ture. Kanaaf qabeenyuma koorraa maatii abbootii gadaa tuuta gadaa michillee gara jabeenyaan ajjeefaman jajjabeessuudhaaf du'a ga'ii gumaacha kana dhaammate. Yeroo abbootiin gadaa bakka tokkotti dhuman jedhamu gadda guddaatu natti dhaga'ame. Baay'ee gaddinee abbaan gadaa safuu qaba, abbaan gadaa kabaja qaba. Maatiin kiyyallee hunduu asumaan isaanis bakka bu'ee gadda isaanitti dhaga'ame ibsuun barbaada. Isa kanaaf anis bizinesii mataa kiyyaa hojjedhu irraa maatii abbootiin gadaa irraa miidhaman kana bira dhaabbachuun qaba, deeggaruun qaba jedhee waan jiru irraa miliyoona 2.3 deeggareen jira. Keessumaa adaraa kanan itti kennadhe abbaa gadaa raddaa sanaa Roobaa Fantaallee akkasumas abbaa Bokkuu Abbaa Baalchaa akkasumas abbaa Duulaa duraanii Waariyoo Saaldaa adaraan isinitti kennadhe kan ittiin naageessaniittu jedheen abdadha. Dhaamsi ilmi abbaa Duulaa Dinquu Dayyaasaa Naafiyaa Dinquu maatii abbootii gadaa Oromoo miseensota gadaa michillee dabaan wareegaman taane irratti raawwatameef erge akka namaattis akka oromummaattis kan galataati jedhani. Galatooma rabbiin jazaa isinii haa kafalu nutis irraa hafne isinillee irraa hafaadhaa obsinee jirraa inni wajjin obsaa jechaadha. Kabira afmas fuulduraaf akkaataan namni kun amma keessa jiru rakkoo bal'aadha fi rakkoo danqaa keessa amma jiru fuulduraafis akka Oromoo tokkotti akkuma dhanuu quuqamtan odoon nuti iyyannoo tokko isin biraan geenye Oromoo ta'uudhaaf lafeen nama cabee isinitti iyyitee akkuma nu gargaartan fuulduraafis waan barbaachisuun akka nu bira dhaabbatan kan jiruun ergaa dabarsaa ulfaadha galatoomaa. Naafiyaa Dinquuti. Naafiyaa Dinquudha. Haa galatooma. Karaa kaleessa abbaan irra deemeerra inni illee ejjitee ulfaatu wanti inni illee ergisu kaa galatoomillee haa ulfaatu. Inni illee jiree jechuun isaa gaariidha bareedaa waanuma kaleessa Oromoo jiru aadaa kaleessa Oromoo bira dhaabbattee waan qabdu isaan gurguratu wal gargaartee wal kaaftu irraa wal hambiftu inni illee nu bira dhaabbata haa ulfaatu haa galatooma. Naafiyaa Dinquudha piriin inni isin erge isin bira ga'eera. Galatooma jennaan akkuma isaan bira dhaabbatanitti isinillee irraa hafaa walumaan dhabnee walumaan irraa kun maatii isaanii jabeessa jedhee kanan gaadha jedhee kanan yaadu miti. Ammas gara fuulduraatti itti yaadee kan deeggaru ta'a. Abbootiin gadaa karrayyuu miidhamanii dhumanii gadaan karrayyuu haftee karrayyuun kana booda hin dubbatan waa'een karrayyuu jedhee kan diinni karrayyuu irratti akeeke sana gadaan sun akka hin banne gadaan sun akka ijaaramuuf sirni gadaa akka lafa qabatuuf akka addaan hin cinneef kana godhe
Oromoon ilmi sadii jedha. Ilma abbaa dhaanu, ilma abbaa dhaaluu fi ilma abbaa caalu. Kan abbaadhaaf hawwamuu fi abdatamus ilma abbaa caalu. Fudhachuurra kennuutu na gammachiisa. Akkuma abbaansaa Dinquu Dayyaasaatu jedhu ilmi isaa Naafiyaadis har'a faana abbaasaa bu'ee kunoo garnyaattii sabaaf waan qabuuf qadhaabateerraa fageenyuma jirurraa dhaamsaan bira ga'eera. Hawwi lubbuu ufiitis nu wajji hirmaate gansaba isaatis hin qusatin isuman beekamu. Kunoo ilma isaatu bakka buusebbo Naabiyaa Diimicaa jedhamu. Abbaan gaariin ilmatti daa'ima guduunfaa abbaan badaan heexoo guduunfa yani aboo daa'imatti guduunfee ilmi isalleen dhimma Oromoo dhandhame. Dinquu Dayyaas nama gisee dheertuu wajji turre nama immoo ufillee ufi yaaddatee lammii yaada lammii hin dhabne nama ufi yaaddatee immoo yaada lammii hin irraanfanne san inni har'a jireenya isaa tisni feena achi dhiisi oduu biyya tana nuu galee amma jiraate hin feene jecha hin jaalanne jecha oduu karaatti garree humni nuu dandeesse akka nuu galullee hin malchiifna gartee uummatallee hin mari'achiifna mootummallee hin mari'achiifna akka Dinquu Dayyaas biyyatti deebi'ee nagaan nu jiraatu ni barbaanna. Kan ammoo isinillee haa dhaga'u waan ati nu gootu waan ati nu yaaddu san ilmi kan kee bakka ta'e ejjete har'a nu yaade galata guddaa xiqqaan taane guddoo dubbaturra xiqqoo dhama qabduu irra caalaa waan dhama qabduun galata guddaa si deebisee tana dhaga'i nagaan nama jiraatu si haa godhu nagaan jiraadhu dhaamsin asii qabu kana kan asii dhaame kana akka kalee akka dheengaddaa daran. Namni kun bari durbicha moo sodda moo maal walii taatan jedhee wal gargaaraa jira. Oromummaadhaan Dinquun nuufuu hin galle takka waan isa ajaje nama humnan qusatin nama gansaban qusatin nama ilmi isaatu bakka isaa bu'e ammaas abdadhaa jedhaa jiru. Ammallee du'aa isaa godhaa jira. Ilma isallee rabbi gatiitti haa godhu. Ilmaan isallee si har'a naasofsiisullee gatii isinitti haa godhu. Laman duutu yeroo takka duutaa rakkoo hundumaafuu of qopheessinee itti adeemnee sirna gadaadhaa kana ittichinee dhalootatti kennuu qabna gadaa qulqulluu dhalootatti kennuu qabna kan jenna keessa jira. Sanaaf immoo bal'inaan rabbi nu haa gargaaru haala amma jiru haala babbade kanas rabbi nu haa qajeelchu. Sun bal'inaan itti adeemna anis yaada biraa waan irratti dabaladhu qabu. Naafiyaad kana qofaa miti waan guddaatu narraa eegama. Kanaan duras biyyatti foollee Oromoo qaamaanis maallaqaanis faana ta'ee deeggaraa tumsaa ture. Ammas dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti waan danda'uun duubatti hin jedhu. Faana abbaa koo ol qaba malee isaa gaditti yaaduun hin jiru jechuun dhaammata. Baallii sarraa fuunee jirra. Baallii fuune kanaan immoo abbaa duulaa gadaa Oromoo ture nutis akka inni hojjechaa ture caalaatti daran uummata keenyaaf hojjechuuf qophiidha. Anis barumsa keenya asii akkan xumureen nan deebi'aa waan humni koo danda'u hundaan gargaarsa kiyya ittan fufa gadaa Oromoo ijaaru sirna gadaa Oromoo ijaaru Oromoon gadaa isaatti akka bulu gadaan sirna barnootaa keessatti kuufamuu qofa otoo hin taane sirna ittiin sammuu fi ilaalcha nama tokko keessatti kuufamee ittiin bulu akka ta'u abdii kooti. Nagar macam